keenya kunoo amma gara kutaa achii gadi baanee kunoo as keessaa gabbaanee amma immoo karaa biraa isin geessu wenna karaa galmi abbaa gadaa kunoo immoo kan agartanii odaa akkana isiniin jennaan turtiin keessan ammallee ni waliin haa ta'u bakki kana immoo taappellaa kana isiniin kan ga'u ta'a. Egaa bal'aadha isiniin jedheetiin jira. Taappellaan kun immoo maal akka jedhu wajjin ilaalla. Leenjii kunoo as biratti Oromiyaa Legal Training and Research Institute jedha. Akkana kunoo asumarra gaddeemu jechuudha. Seensi isaa akkuma dur isinitti agarsiise kunoo gara sirraa seena jalqabu gizee dhufnu kana akka irra gadda barra kana akkana kunoo amma isin karaan kun dheeraa waan ta'eef mul'u isaa ga'a isin yoo raawwa kana isinitti agarsiise kan booda kun dhuma san gizee geenyu isiniin gaha hangasitu ammallee nu faana bu'a isiniin jedha hordoftoota keenya kunoo akkuma argitan kana karaan dheeraa waan ta'eef hagana isinitti agarsiisan booda yoo caafii san yookaan immoo garas qarqara san gahe isinitti agarsiisa jechuudha. Hangasitu turaan waliin areef qarqara jenne san geenee jirra. Inni kuni garas gahuun dhiqoo orgaadha kanatti fakkaatee jira bakka addaraashaati kun jechuudha. Kun akkuma argitan kana karaa tanaan gadi fida achi bira waraabuu fi hin dhoorgan jechuudha. Kun kutaa kun akkanatti jira. Asiin akkana gadi deemna. Ammallee waan jijjiiru isinitti agarsiisna. Kun iddoon keessi kana fakkaata bakka kana. Waan beektu irraa nutti himeeti. Galma abbaa gadaa deemaa jirra amma. Asiin jechuudha. Karaa galma abbaa gadaati. Sagalee ol qabee meedikoo dhagaa. Wanni kan gammaa daawwachaa turre galma teessoo mootummaa. Jakka jalqaba seenni sun. Teessoo mootummaa naannoo Oromiyaatiif ture. Caffeetti ol deebine. Kun immoo instituutii murtiitii fi barnootaati. Amma bakka kana muka kun maal jedhama jechuudha? Odaa. Odaadhaan? Odaa maqaa biraan qaba gi? Maqaa biraan odaa. Akkana wanti mallattoo san bira ga'u kaane gartee kun as keessa nutti mul'ataa jira. Karaan kunoo garamitti nama baasa? Karaa magaalaa Adaamaa gadi geessa. Kun immoo maashaallah garuu bal'inni isaa deemtanii fixan hordoftoota keenya jaallatamuuf kabajamu. Galma abbaa gadaa jedhan duraan nuyi akkasitti hin beekne garuu deemanii fixan jechuudha. Kunoo karaa agartanii karaan kun qal'isee kun bakka qal'attii tanaan gara magaalaan kun as biraan isinitti mul'ataa jirti yaada. Asiin gabbuunee booda kan isinitti agarsiisnu ta'a. Amma immoo kallattii karaa mallattoo galma abbaa gadaa mul'isuun deemne jechuudha. Akkanatti hin beekne anuyyuu jechuudha jalqaba. Galma abbaa gadaa jedhan mallattoo isaanii hin beekne malee iddoon isaa kana bal'atu isaa hin beekne jechuudha. Osuma keessa jiraadhu Adaama hin beekne ati yoo beektaa? Akkana isiniin jenna. Amma karuma mallattoo san deemna mallattoo san beeka malee hin beeku jechuudha. Dhugaa anuyyuu. Seennaan garuu ni jalaa dhumuu dide bal'inni isaa. Viidiyoo kana ilaaluu qabdu isin taruu hin qabu. Garuu viyuu isaatiif laayikii isaa ilaalee bakkeewwan garaagaraa isin kan waraabee isiniin ga'u ta'a bakka as keessa Adaamaa kana keessa waan jiru jechuudha. Viyuu fi laayikii isaa ilaalee akkana isiniin jenna. Kunoo mallattoon sun amma bira ga'uuf deemna. Sagaleen dhagahu bakka. Siidaa. Kunoo kaameraallee ni jira bakka kana. Kaameraan ni jira egaa. Akkana isiniin jenna kunoo karaa kanaan achitti seenuu ennaa bakka mallattoo suni. Hanga dhumaatti waliin tura kaameraallee ni jira hoo baabileessitan beekadha. Kunoo seenne ol seenne iddoo kana keessa ol seenne isiniin jedha hordoftoota keenya. Kunoo kana achi kunoo isaa gamatti immoo gaaratu jira. Sa'aatiin galgala waan ta'eef gaara qacama mee turte ramuu gaara qacama. Aduu tan hin raabu. Aduun dhiite jirti kun agartanii jaarri. Kina. Sa'aatii 12 jechuudha. Kanaaf diqqoo dimimmisuu ni mala. Akkasii margi kun namatti hin tolu. Margi baay'ee namatti tola agartanii.
Akkana bira ga'u kaane kunoo bira geenne jechuudha. Mallattoo kana maqaan isaa maali? Lafee wareegamtootaa goototaati jedhamee kan tolfamedha. As keessa galma abbaa gadaatu jira jechuudha. Galma abbaa gadaa kanaan daawwachuuf deemnaa. Hordoftoota keenya akkanumatti nu faana tura. Nu faana tura akkanumatti kunoo. Simbootuuf like share. Like share kun dagatinaa. Kunoo orgu namni jechas deemaa dhugaa orguuf natti fakkaate. Kunoo galma abbaa gadaa kunoo kana jechuudha mallattoo suni. Kaffaltii qaba. Haadha kaffaltii qaba. Oguru isinuma bira dhufu. Keessummaan hin bulchan. Anaa dhufu jenna. Nagaadha. Sa'aatiin kana nama achi galmas turre. Achi galmi abbaa gadaa garami jennaan asii garas turre. Waa laaltanii kafaltanii seentanii abbaan isin barsiisullee jira achi keessa abshiraa deemaa nuun jedhan. Nu ergan saniif. Aayidii ani hin qabne garuu. Aayidii malee hin ta'us. Ani ija gargaaru. Maraasa. Udah ada enam toko tulis. Itu gawat ati mana kau itu? Nabaranya. Kamu di mana? Ada doa semua ber? Ada mau makan anu? Ada mau makan anu? Ada mau makan tanya karena senen dah wanne sanua. Insen seni jadi apa? Saati berapa tuh? Garas itu turre? Warabin itu kan warabin. Ish. Magda teacher. Bawa ni. Kanaafuu kana guddatee mul'atan sun baay'ee guddaadha. Iddoo kana qabee akka gubbaa garuu fooqii keessan ol tareetii kan mul'ataa jiru hordoftoota keenya. Maashaallah. Asuma jiraannee akka malaaluu arguun keenyayyuu baay'ee tokko. Kaameraan ishee gubbaa jira agartanii. Akkasumallee kun maashaallah baay'ee takka nama hawwata dhugaadha. Asiin illee jenna kaameraan akka ajaa'ibaatti jira keenya. Kunoo amma gahoo jira seenne hordoftoota kiyya dhugaa viidiyoo kana meequma keessantu ilaaluu qabame miileen allaallamuu qaba kun ishee. Akkuma argitan kana kun waraabina jedhanii garuu waraabaa jira xiqqeessaniitu mo'anii bakka waraabamuu qabuuf hin qabnetu jira. Akkasumallee aayidii malee nama seensan jechuudha mattaawoqiyaa malee. Kunoo. Jedhame ture injiru ka amma sila ulagaalee qaba beektaa? Amma bara kanarra jedhu wannoonni sunniin amma suuraa inni naannee kun beektaa? Suuraan gootota Oromoo hundi isirratti dhaabaa wajjin innaa wantoonni jiru galmi mataa isaa dandeenye. Mee inni nutti himu qo. As keessa sin jira. Amma sinis sa'aatii barafattanii dhuftanii. Raafinnii furmaana akka asuma egaa attanii yeroo biraa hin deebina. Deebitanii keessa laaluu dandeenya. Yeroo biraan deebina dura as keessa turre garuu seennee ilaalle alumaan beekna. Amma tokko akkas naannoo kana jala achirra ol ba'uun hin danda'amu. Naannoo achirra kun wiirtuudha waan ta'eef lafee ol ba'uun hin danda'amu. Walumaa galatti lafee walitti dhufu kun uummanni Oromoo hammataa ta'uu isaa agarsiisa. Diizaayiniin isaa beektaa? Ganaa bara kanaan booda baay'inni qabeera. Inni haaromsa qaba.
Kamu dan bisa mengalami itu. Kawan suara kawan ini. Egaa hordoftoota keenya akkuma dhagahan kana jechuudha garas bahuun hin danda'amu inni kun jechuudha lafee gootota keenyaatiin kan akkanatti suphamedha waan ta'eef gubbaa bahuun hin danda'amu achi gubbaa bahuun hin danda'amu jedhanii akkanatti seenne jechuudha akkuma argitan kana guddisee isin mul'isuuf yaalee jira baay'ee guddaadha jechuudha akkasitti ol baha kun samii keessa yoo ilaalanu yooma seensa gara Adaamaa seenuu garuu wanti akkana ol bahee mul'ate baay'ee guddaa waan ta'eef jechuudha kunoo ka'umsa jidduu waan akka geengoo sanii jalqabee itti lammaffaa sadaffaa irratti ol baha jechuudha akkuma argitan kana kunoo kana fakkaata maal jedhan sa'aatii akka keenyaa kan osoo hin taane waa hedduu jira ture sa'aatii balleessanii dhufanii aha keessa moo keessa eeshi bara kanaan booda immoo ni haaromaa jedhameera haaromni hin laalla kaa gaafa kaan hordoftoota keenyaa akkuma jedhame san yeroo haaromfamullee hin laalla as gubbaa bahuun hin danda'amu jedhameeti jira kanaaf akkuma argitan kana wiirtuudha as gubbaa bahuun hin danda'amu waan jedhaniif kun akkanumatti yeroo waraabne baay'ee dheeraadha jechuun kun akkanumatti ol baha ka'umsi isaa kun darajaa akkuma argitan kana sa'aatiin nuti deemne galgala waan ta'eefu saniif jechuudha kun wanna biraa ilaaluu hin dandeenye kun akkuma argitan kana kun kana fakkaata kaameraan ni jira kaameraa hedduutu jira kun akkuma argitan kana keessi isaa kana fakkaata kaameraan ni jira jechuudha kun galgala irra waan ta'eef maallaqaan seenanii ilaalanii akkasumallee ID nama gaafatanii ID maali yoo ta'u mattaawoqiyaadha waraqaa ragaa jechuudha waraqaa eenyummaatiin seenan jechuudha akkuma isinitti mul'atu kana akkasii kana fakkaata isiniin jenna kuni gana egaa kana hordoftoota keenya galma kana biraan gadi deemnee qarqara isinitti agarsiisne jechuudha afoo isaatiin duduuba isaatiin isinitti agarsiisne dura Adaamaan maal akka fakkaattu asirraa gadi isinitti agarsiise jechuudha hordoftoota keenya jaallatamoo fi kabajamoodha. Maashaallah Adaamaan akkamii akka namatti toltu as gubbaa yoo ilaaltan sa'aatiin nuse sa'aatii 12 ta'eetiin jira amma jechuudha garuu as ilaalan magaalaa asirraa gadi waraabuun baay'ee tokko namatti tola kun karaa garan hin deemne gara nabichaa deemne nu duduuba deemne kunoo kana fakkaata galgalaa waan ta'eef yeroo biraa isin yeroo amna asumarraan gadi immoo Adaamaan maal akka fakkaattu karaa guddaa Adaamaa gisee kun asallarraa gara Adaamaa ol seenan galmi kun daarektii mul'ata yookaan kallattiidhaani kunoo ispaaltiin sunis kana jechuudha argitanii kunoo ispaaltichis kana dhiyeessa isinitti agarsiisaa jira kana fakkaata Adaamaan akkasiin bal'attu ilaala nu sa'aatii xiqqoo sa'aatii barfannee deemne maashaallah magaalaa Adaamaa asirraa argachuu hin dandeessanii akkasiin bal'attu kana fakkaata isiniin jedha ka irraa yeroo biraa akka isiniin geenyu uummata akka shakkii takkaayyuu hin qabnu kuno jechuudha akkasii waraabessi illee jira jedhanii dhugaa rabbi mee hin laalla waraabessi jira jennaan achiyyuu baqadhee oole mee nuti tole dhokan akkamitti akka waraabamu beeku isinitti agarsiisa jechuudha. Kunoo akkuma argitan san namni nagatee yoo anatti duubatti hafi baay'ee dadhabe kaameraan kun as jira hin dadhabe isiniin jedha maaliif jettan galma abbaa gadaa jedhan akkuma salphatti yaamama garuu keessi isaa baay'ee tokko bal'aadha dhugaa rabbi namni gubbaa kanallee taa'ee eegaa jira jechuudha sakuriitti kaameraan eegama waan ta'eef agartanii kaameraan akkana ilaalaa jiru gamana kaameraan akka ittiin ilaalaa jira dhugaa nutti ife akkamitti kun gubbaa beekun achi goda sanii ol ba'e kun ol ba'ee jira jechuudha gaara argitanii akkuma argitan kana
kun isaan gara achi aanuun jechuudha. Gara dudduuba isaa akkasii. Ispaaltiin kun eessa geessu? Ispaaltii? Asfaaltii mana luuccee fuuldura Silaa karaa ka eessa geessure? Finfinnee baasa. Haayiweedha karaa mana misraa keellarraa dhufee Eessa geessa? naanna'ee Yee taallee waraabessa? ያው ያው ቤት ወላሂ ላዚም ወደዚህ እየሄደ ነው። ይኸው እዛ ጋር አየሽው? ያቸው እኔ እኮ ነው አይደል ብሏል። አርጌ ወይ ሙዳት ስልክ ያከንገን ስልኪን አርጊ ስልኪን አርጊ ነው ስልኪን ገትን አናው ማዳ ጋር ገማስ ከሰ tokko arge as keessatti illee mul'atu. mukatti qal'oo sanarraa natti laata mukatti laga keessa jirtan. Kun makaniisa jedha. Mukiin kun achi taree makaniisa jedha. Ganni biraa dhufna bakka amma adeemu. Aduun deemu sa'aatiin deemu.